Nama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii Masootuu taatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas har'a nyaata adda ta'e waliin hojjenna. Asitti shunkurtii qopheeffadhee jira. Asitti illee qopheeffadhee jira. Asitti xiqilii qopheeffadhee asitti dammoo qayisirii faaqee qopheeffadhee jira. Asitti kaarotii qopheeffadhee jira. Asitti irdii baay'eetti gochuun barbaachisaa ta'eefu irdii xiqqoo ishittiin godhanna. Irdii xiqqoo ishitti godhannee raawwanne kana qayisiriin kaarotii fi xiqilii walitti hojjechuuf ani asitti dammoo qayisirii hojjechuuf shunkurtii qullubbii xiqqoo ishitti godhee jira. Asitti illee dammoo kaanitti illee xiqqoo fi qishuma ishii jechuudha. Cinaan godha. Maaliif baay'ee isaatti gochuuf barbaachisaa ta'eefu itti godhee jira. Amma asitti wanti gochuu na barbaachisu kaarotii gootan itti godhe jechuudha. Kaarotii keenya akkanatti ittiin godhanna. Kaarotii keenya akkanatti itti godhannee jirra. Daqiiqaa 5 wayitiif akkanatti gaazii dhiisnee jennee hin dhiisna. Amma immoo kanatti deebine jechuudha. Akkanatti xiqqaannoo keenya isin hojjetanna. Bishaan kana boomuruu amma zayitumaan xabbasaa jira malee bishaan takka ittiin goone jechuudha. Maaliif yoo dursanii bishaan itti godhanii baay'ee hin mi'aawu ta'eefu namni ija takka biyyeedhaan hin taphatu jedhanii namni harka takkaa beekee hojiin hojjetu beektu. Akkanatti qayisirii keenyas akkanatti hojjetannee jirra. Gaazii jala xiqqeeffanna maaliif zayitii duwwaadha sila ta'eefu akka nu jalaaf hin gubanne. Gaazii keenya akkanatti jala qannafannee raawwanne. Amma immoo kanatti deebine jechuudha. Laala. Kun kanatti
bilchaachaa jira. Xiqillii keenya itti godhama. Akkanatti xiqillii keenya itti godhannee raawwannee hamma salannee karatti jechuudha. Bakka dhiifne daqiiqaa muraasa akkanatti kanas qadaannee lafa hin godhanna. Akkasumas kana xumuree jira. Qaaraa barbaachisa xiqqoo ishee kuni xumuramee jira. Amma gaazii isaa jalaa dhaabsuu bichaa taate kunillee dammoo xumuree jira siniin jedha. Asitti dammoo waxii diimaa hojjedha jedheen jechuudha. Kun ofittis qopheeffadhee jira siniin jechuu jaaladha. Kuni waxii diimaadha jechuudha. Amma mistira keenya itti godhanna. Akkanatti qadaannee hin dhiisne jechuudha. Qadaannee dhiisna. Asitti dammoo biddeen hojjetachaa jira jechuudha. Laala kanan dura hojjedhes fulaatu. Akkasiisinii jedha. Hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii Maastootaa taatan hundi keessan kottaa yaa nyaannu siniin jechuu jaaladha. Akkuma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii siniif haa ta'u siniin jechuu jaaladha. Uummata qashte.